Sirba batanii ila lutani orda fakkees nagiyaa si bom nagaan dagatti ashama akkafun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya Sona Artii torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii Sona Artii keenya irratti aadaa safuu fi kanneen kana fakkaatan godinaalee garaagaraa keessa deemnee torbanii isinii dhiyeessina. Qophii kana qopheessuunis har'a kan si waliin turu Allalisaa Dhaabaati. Har'as qophiin Sona Artii koo fuula keenya gara aadaa Gujiitti naanneffannee jira jechuudha. Sonni Artii keenya yookaan Sona Artiitiin har'a nuti qabannee dhiyaanne kunis Addamaa Muhammedii fi Halimaa Abdallaa irratti jechuudha. Qophii kana irratti yookaan sirba kana irratti sirboota aadaa kan jaalalaa haa ta'u iyyuu malee sirbi kun sirba aadaa Gujii irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Sirbi Addamaa Muhammedii fi Halimaa Abdallaa jechuudha. Kana keessatti aadaa Gujii akkasumas uffataa fi kanneen kana fakkaatan as keessatti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Sirbi kun erga bahee ji'a tokko yookaan immoo guyyoota 30 lakkoofsiseera jechuudha. Subscribers immoo miliyoona 1.3 irra gaheera jechuudha. Isinis gama kanaanis YouTube kana jalagaltanii sirba isaa subscribe yookaan like gochuu fi dandeessu jechuudha. Garuma sirba isaatti sin dabarsa. Warine amma Gurri sakale nagaa turtanii gaarii bultanii yeroo aadaan kun yookaan jechi afaanii kun hedduu afaan Oromoo godinaalee garaagaraa keessatti garaagaraa gaarii bultanii jechuun akkam bultanii yookaan gaarii bultaniittu kan jedhudha. Bakkoota garaagaraatti gaarii bultanii jechuun dubbatama jechuudha. Garuma sirba isaatti sin dabarsa. Warine nama Warine amma Gurri sakale Gurri sakale Elkane ke adi Hati nambadi Badala shawe Osting korana Borati kanu Bolbora fanna wayo Abonna Kana irratti wajjin qorannaa boraatiin qabnu wal boraafanna jedha. Qoraati jechuun kan boraati yookaan mukammata godhatan jechuudha. Akka kan ammaatti tiraasii jedhamu sana akka duriitti immoo kan isa durii fi kan amma tokkomti garuu bakkoota garaagaraatti tiraasii jedhamee beekama jechuudha. Kanaaf wal boraafanna tiraasiin qabnu jedhee sirba jaalalaa yeroo inni sirbuu fi nu mul'ata dubartii kanaaf yookaan immoo Halimaa Abdallaaf jechuudha. Narraa fudhadhu Abbaa Wallollee sumatti nafaa jedha yookaan abbaa Wallollee sumatti nafaa. Omarroon keetiin harkaa fudhadhu jechuun yoo marartu kennaan kun kan keetiin harkaa fudhadhu.
sirba jalala isaaf sirbaa jirtu yookaan sirba mararfannaa kaisan ergani sirbee fi booddee ishee sirbaa fi jechuudha sirba jalala yookaan sirba mararfannaati kan ishee sirbaa fi jirtu jechuudha. Asirratti sirba mararfannaa yookaan sirba jaalala erganni sirbee fi booddee isheen yeroo sirbitee fi booddee inni ofiisaatti deebi'ee yookaan immoo fardarraa yaabbatee jiru sanarraa bu'ee yeroo ishee wajjin sirbu ni mul'ata as keessatti jechuudha erga isheen sirbitee fi booddee. Warra dhammadhaa harkaan galtanoo Wasia madda Goge sagalte Walfana ya bakki waraabbisaa baay'ee kan namatti toluufidha keessumaa lagiiwwan yookaan immoo gaarawwan bakkeewwan garaagaraa keessatti waraabame jechuudha sirbi kun baay'ee waraabbiinsa haala gaarii fi haala namatti toluuni daayireektarri isaa Fantaawu Sintaawwanidha akkasumas immoo ediitarri isaa Taammiruu Tsaayiidha akkasuma daayireektarri isaa baay'ee haala gaarii fi bakki waraabbisaa haalaan kan namatti toludha isaanis galata guddaa qabu jechuudha bakka waraabbii kana akkasitti filatamee fi baakgiraawundii isaan filatan haalaan mijataa fi gaarawwan keessatti bakkeewwan garaagaraa keessumaa wanti baakgiraawundiin duuba isaanii jiru baay'ee kan namatti toludha jechuudha isaanis warri daayireektarri isaa galata guddaa qaba yookaan immoo Fantaawuun jechuudha garuma sirba isaatti isin dabarsa. Etiin anjali fuudhaaf salchaa duuriyee mootii otees toome foodinarraa toosif kennetirraa. Sakadeen ciisaa fuudhaaf arraanedhe sakadeen ciisaa fuudhaaf narraane jechuun fuudhuuf qophoone kanaaf warratti dhaammadha jechuun warratti ergadha jechuudha. Har'aan galtanii waasii waammadha jechuun akka duriitti har'aan galtanii jechuun butii hojii wal fakkaata jechuudha. As kanatti garuu ani inni dubbate as kanatti butii otoo hin taane akkaataa jijannaa yookaan mararfannaaf waan sirbe fakkaata jechuudha as keessatti. Abbaan qabaanii fuudhaaf qophoofne warra dhammadhaa har'aan galtanoo Wasia madda Goge sagalte Walfana ya Lala kongirja Adami kati Mama di futo Shaggariin durii galaan saamamtee as keessatti jechuudha. Shaggar Finfinnee akka ta'e beekama. Galaanis akkasuma Finfinnee keessa bulchiinsa magaalaa addaa jalatti jechuudha. Isheen saamamtee sirba jechuudha as keessatti. Shaggariin durii galaan saamamtee abbaan ol seenaa foolii horattee Etiin anjali fuudhaaf salchaa keetiin anjali duriyyee miti olcheen si bulchaa as keessatti jechuudha. Duriyyee jechuun kan
as keessatti sirba kana keessatti akka nama niitiin bulchanne jechuu barbaade natti fakkaata as keessatti kun yaada mataa kooti garuu duriyyee miti oolchensi bulchaa jedhe jechuudha afaan isaanii haa ulfaatu yoo afaan gara Gujii booranni kun haa ulfaatu yoo malee akkas jechuudha natti fakkaata akka yaada kooti. Siheerumiin badaadha yookaan sitteerumiin hafa jechuu barbaadan tokko as keessatti jechuudha intalli sitteerumiin badaa si oleen badaa. Kan kee ajaa'ibaa kan keette umarratti kan sirbi jaalalaa kun sirba jaalalaa tuyyuu malee umarratti walii galuun isaanii yookaan wal fuudhuun isaanii waan hafeen fakkaatu sirba kana keessatti jechuudha. Sirbi kun egaa aadaa Gujiidha yookaan immoo Gujii keessattidha jechuudha. Irra caalaan isaa kun aadaa Gujii laallata. Haalaan uffannaa isaanii fi haalumti sirba isaanii yookaan immoo sirba mormaa oliin kun irra caalaan isaa Gujii keessatti jechuudha kan inni sirbamu. Kanaaf sirbi Addamaa Muhammadii fi Halimaa Abdallaa kun sirba Gujii irratti kan xiyyeeffatedha. Keessumaa sirbichi Gujii irratti xiyyeeffatu malee akkasumas aadaan isaas achumatti uffannaan isaas isa warra Gujii irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Godina Gujiitti jechuudha. Kanaaf sirbi as keessatti safuusaa fi aadaa Gujii kan eeggate akkasumas bakka isaan filatanii bakka waraabbisaa jechuudha. Haalaan kan namatti tolu akkasumas sirba jaalalaa ta'u malee aadaa kan ibsudha jechuu dandeenya. Sirba Addamaa Muhammad jechuudha. Galanni kee guddaadha jechuudha. Kanaaf uummanni sirba sana ilaaluu barbaadan YouTube sana jala galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Sirba Addamaa Muhammadii fi Halimaa Abdallaa jechuudha. Kanaaf achi jala galtanii ilaaluu dandeessu. Subscribe gootanii guddisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf aadaa fi safuun yookaan sonni artii keenya har'aa gara Gujiitti fuula keenya kan naanneeffanne fakkaata. Kanaaf sirba kana jala galaatti ilaalaa isin jechuun dhaamsa kooti. Egaa sa'aatiin qabu fayyadamee qophii sona artii guyyaa har'aaf qabadde kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kanarratti aadaa safuu fi uffannaa fi kanneen kana fakkaatan sona artii irratti kan barsiisnu ta'a jechuudha. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraatti si waliin kan ture Alalisaa Dhaabate. Isinis yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Iyyootti gammadan immoo laayikii subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaan dhaamsa goote. Anis torban sona artii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee horrii miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.